غين دالتين مسافكتو يهيرين يامتمين اندوا السلام عليكم يا مصطفى يهيرين يامتمين اندوا يا حبيب الله غوثي يا بدو يا غتنا قدايا دتي همتو يا غين دالتين مسافكتو يهيرين يامتمين اندوا السلام عليكم Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya ka islaamaa ka addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya ka oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya ka onni irraa buqqee lafa jirtan isin haa ga'u jirra jirtu dhiyaadhaa dhimma lamarraa dubbachuudhaaf hin gadi dhufe haala deemaa jiru dhimma summii wallaggatti facaafamtee jechuudhaan odeeffamaa jirtu jira isiin san dhugaan tami tajattu lammeeffaa jaallemaaroodhaa fi gareen shaneedhaa furmaan isaaniitii fi haalli isaan keessan maan tana jiran maali tajattuu fi tatanaa hojii wal qabatte sadeeffaa yoo dandeenya afaan amaaraatiin waa'ee amaaraa fi uummanni TPLF Semitic warra garee takkaa kushatikiin wal qabachuu isaanii irraa kan ka'e nuti Semitics wal qabachuu qabna jechuudhaan duula isaan oofuudhaa fi waliigaltee isaan gaggeessaa jiran laaluu fi imala keenya gilgaaluu ta'a. dhiyaadhaa fandishee abbaa keenya manzuumaa isaa yoo hireen na yaamteniin dhufaa kaja'u kanaan gama sagantaa teenyaa ceenaa invite share godha xiqqoo boodanii agalla inshallah yoo hireen na yaamteniin dhufaa bisha jaabaa jecha sabaa biratti jihaadatti dura sorbuul duratti gatiin qabdu beekiiru hini isaaniiti yoo hireen na yaamteniin dhufaa السلام عليكم يا مصطفى يهيرين يامتمين اندوا يا حبيب الله غوثي يا بدو يا قد سلافان رتي يا كجابين يا سيد دار ملتو يهيرين يامتمين اندوا السلام عليكم يا مصطفى يهيرين يامتمين اندوا يا حبيب الله مسكيا أيها الصادق قافك يا متي أولمي يجيكو يهيرين يامتمين اندفا السلام عليكم يا مصطفى يهيرين يامتمين اندفا قافك دي سيادم بي يقاكو قبو ما قدينا قافسور رمبكو أما جمي جمي نمقاو بكو يهيرين يامتمين السلام عليكم يا مصطفى يهيرين يامتمين اندوا السلام عليكم محمد بيكو توكي أكنتيني فيكا سديكو ودوت اندو إيدتي تابوندبو يهيرين يامتمين اندوا السلام عليكم يا مصطفى يهيرين يامتمين Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafti Ramadana namoonni hedduun takka rafaa jiranii takka hojii jiranii kaanis taraawii jirata warri biyya ni eegalla nuti ani saajaan qaba bagana gaan dhuftanii warri soomana jirtan warri xumura soomanaarra baatii guutuu soomanaa geessan hundinuu Eidul Mubaarak warra baranaa khabara hedduu isiniin janna gamanumaan inshallah ya rabbi je guyyaa idaa dhufuun keenya nafu haala jirurraa dubbanna jechuudha ammaan tana qabxiilee lama yookiin sadii irraa dhufe tokkoffaa summii wallagga keessatti Dr. Abiyyiitu facaasee jaamtee haasawamaa jirtu jira isirraa dubbannaa lammeeffaa jaallemaaroodhaa fi gareen shaneedhaa maalirra jiran hireen isaanii tamma buudaa tokkam taati ta'ettu sadeeffaa jarri Semitics jedhee wal yaamu kush land jechuudhaan kush ummanni kush wal qabachuu isaanii kun isaan yaaddeessuudhaa fi hirriba isaan dhorkurraa kan ka'e jechuun nageenyi Somaaleedhaa wajjin nageenyi Afaarii wajjin nageenyi Dabuubii wajjin nageenyi ummata kush kun akkana wal qabachuun isaanii kun hundinuu nagaa isaan dhorkee warra maraachaa jirutu jira
semetikiin nuti akka semetikii walii galuu qabna jedhanii waa oofaa jiran. Isii tanarraayis dubbachuu barbaachisaadha. Waa sadeen tan inshaallah irraa dubbanna jechuudha. Dura gama summii dubbii jedhamtu tanatti deebina jechuudha. Summiin Wallagga keessatti ummata Oromootii fi ummata Wallagga keessa jiraatu irratti ganna qabtee tamaali. Summii maali? Akka harkaa jirrutti fi dhagayaa jirrutti mootummaan federaalaa Dr. Abiyyiin hoogganamtu summii Wallagga irratti gannee xee jaaniiti haasawamaa jira. Summii tana eenyutu gannaqe? Summiin gannaqamtee hoo jirti? Ta'etti ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Waa if duuba deebi'anii ilaaluun hedduu gaariidha. Gizee hedduu jechuudha. Namoonni keenya waa if booda deebi'anii ilaaluun barbaachisaadha. Akka gartanii jirtanitti warri waraana maarootiin gaggeeffamu Jaal Daawud Ibsaadhaa waraana tokkollee gaaraan qabu jee lagatee jira. Abbootii gadaa kannee Oromootti kannee ankaniin qabu jee. Abbootiin gadaatis amma booda waraanni gaaratti hafee adda bilisummaa Oromoo jedhamee yaamamu hin jiruu jedhanii mirkaneessanii jiran. Waan mirkanooyte jechuudha. Obbo Boqalaa Garbaadhaa marii san irratti mirkaneessee jira. Viidiyoo isiniifin irra kaa'uu danda'a. Eega mirkaneessan addi bilisummaa Oromooleen tanuma akka mirkaneessitu gaafatamanii ni mirkaneesse. Amma gaa maaroon dirretti hafee jechuudha. Akka siyaasaan lafa jala walquba qabaachuu qaban jirti ta'eettu shakkii qabaadha namutu. Anuu shakkii sanniin qaba. Lafa jala walquba qabaa jirri kuni tooftaadhaaf asii waliin jechuu jira malee walquba qabaachuun jiraachuu maltii yani. Akka deemaa jirtutti ammoo dubbiin jijjiramaa jirti. Ammaan tana siyaasaan isaan fidan maali? Mana hakimaa cabsaniiti naa obsaa tara takka wayin baasu jira. Mana hakimaa cabsaniiti maaskii namni duufqaqni ka walitti hin dabarreef kaayyatu. Maaskii wara ajaa'iba sijjeessanii maaskii namni duufqaqni akka walitti hin dabarreef kaayyatu. Maaskii namni akka dhukkeen duufqaqaa funyaan keessa hin deemneef kaayyatu. Maaskiilee san fuudhanii funyaanii fi fuulatti fidanii nuti waraana keemikaalaa gadhiifamee jedhanii haasawaa jiran jechuudha. Mana hakimaa keessa gaa daleeynee beeyna turre hakima warri Naayiroobitti isin wallaanaa turre ni beeytanii warri biyyaatis ni beekaa. Maaskii afakni kaayyatan kun ka duufqaqa hafuuraa badaa nama duufqaqa qabu duufqaqa kaanitti akkan dabar. Ka gizee sarjarii godhanfaa waa baqeessuudhaaf namni kaayyatu ogeessi fayyaadha. Waraanni addunyaa irratti maaskii kana kaayyatee yeroo duraatiif shiftaan gaara keessa deemu. Shiftaan gaara keessa deemu ka maaskii kaayyatee keemikaalaan irra ganna qabe jee shiftaa shaneedhaa kana. Shiftaa shaneedhaa. Siiriyaa keemikaal weepaniin itti ganna qameewu waraanni Siiriyaa keessaa lolu maaskii kanan kaayyenne hin dhoorku bar maaskiin kun silaa keemikaalli gadhiifame maaskiin kun hin dhoorku. Amma bakki isaan itti nyaadhaman amma isaan siyaasatti daleeyna jaaniitti tana godhanii beeka. Siyaasaadhatti gurgurannaa maaskii hidhadhaati namni 20-30 jirtan kun maaskii hidhadhaati. Summii dhaabii nu ganna qeyenneeti Oromoo tana utaalchisnee yaa'ii keessa neeyna maaskii hidhadhaa jaaniiti maaskii hidhatanii footoo feesbuukaaf kaasanii feesbuuk irra gadhiisan. Maaskii kana warri keemikaalli dhugaadhaa Siiriyaatti itti gadhiifameewu. Maaskii kana hidhanne osoo hidhataniiyu as a professional annin beeka osoo hidhataniiyu osoo keemikaalli gadhiifame maaskiin kun irraan dhorku. Inuman dhorku wal faallaadhaa jechuudha. Waa wal faallaati. Maaliif tana godhan? Ta'ettu laaluun barbaachisaadhaa jechuudha. Maaliif tana godhan ta'ettu? Oromoo ittiin kaasuufi.
Oromootti naa wisuufi. Maaskii kijibaa jechuudha. Maaskii sobaa hospitaalaa haatanii kunoo isiniin garsiisa. Higartan kunoo. Maaskiin kun waraanni kun waraana shaneedhaatii yoo lakkooyte nama 20 biran kutu. Nama 20 biran kutu nama guuza nama oolu jechuudha. Waraanni nama 20 ga'u kun maaskii kana hidhateeti footoo ka'ee keemikaalaan nu gannaqameeti. Abiyyi keemikaala gannaqe jaati. Addunyaa dhageessisaa warri hojjetoonni keenya ka Facebook irraa jedhanii hojjetoota shiftaa maaroodhaa ka Facebook irraatiin lallabaa jiranii jechuudha. Dabarsaa jiranii jechuudha. Duula gaggeessaa jiranii jechuudha. Abiyyi maqaa balleessuudha. Akka Oromoon naannoo biraa ta'u maa callistan hin kaatanii jedhanii nama kaasuudhaaf jechuudha. Yeroon sobaan Oromoo qabsoo ifiirraa gufachiisanii fi hongeessan dabartee jirti jennee takkarra lamarra sadiirra afurirra dubbannee jirra. Hin kaanu. Maaskiin kun ummanni kun mee rabbii isin uume sodaadhaati osoo keemikaalli gadhiifame maaskii kanaatu irraa dhorka. Jaallemaaroodhaa jedhamee shakkama kun. Akka namoonni jedhanitti an jaallemaaroodhaa je'een shakku. Isaa mitiin jaamaleen. Ani kun jaallemaaroodha ta'ettu hin qabu. Ammoo namni 20 kun maaskii uffatanii qawwee ol qabanii mee rabbii isin uume sodaadha. Qawwee isaan ol qaban laala. Hidhannoo isaan harkaa qaban laala. Maaskii hidhatan tana. Keemikaalaan nu gadhiifame. Propagaandaa sittiin dalaguudhaaf jechuudha. Hay. Namni arraan tana mee lola bara meeqa deeme ka mootummaan dadhabdee fi keemikaalli sanu jira Itoophiyaa tana keessa. To be honest. Hin jiru. Keemikaalummaan waraanaa weaponiin keemikaala Itoophiyaa keessa jira. Hin jiru. Kijibaan uumanii jechuudha. Nuti ilmaan Oromoodhaa kan Wallaggaa ilmaan Oromoodhaatiin je. Ilmaan Oromoo kan Wallaggaa gabroomaa jiran jechaa jirraa bar shaneedhaan. Shiftaa shaneetiin. Bobbaagala kutamanii ilmaan Wallaggaa shiftaa shaneetiin. Dubartiilee Wallaggaa shiftaa shaneetiin gudeedamaa jirti. Sheekootiin shiftaa shaneetiin ajjeefamaa jirti. Hojjetaan mootummaa obboleessi keenya kan Arsiidhaa dheengadda najjeesne. Kalemo dheengadda. Nama tokko Harargeedhaa achi dhaqee najjeesne. Maaliif? Qabsaawaan ummataa bee hojjetaa mootummaadhaa kaachi dhufu akkamitti ajjeesa? Sababni ajjeesuuf maal? Diinummaadhaa jechuudha. Wanni isaan balleessuu barbaadan hiree Oromoon harkatte tana nuunmaan taaneedha. Warri afaan Oromoo dubbatu ka Oromoon ta'in kun ka Oromoo ta'emmaa waliif kuudha. Obboleessa kiyyaa qabate akkaanan qabadheeti jaa. Hay. Bar obboleessa kiyyaa qabate an qabadhe jaabar ni tasgabbaawa ni imaanawa. Bakka irraa irratteen guutaa fi jaabar ka Oromoo ta'e. Bakka irraa fokkotteen bareechaa fi jaabar ka Oromoo ta'e. Bakka irraa jallatteen diriirsaa fi jaabar ka Oromoo ta'e. Nama isa irratti rarra'ee hojjechuu dhorkuun irraa deebisaa jaabar ka Oromoo ta'e. Oromoo maqaa ta'aniif bar irraa dhorku jirra nuti maantana. Wanni nuti bar iyyinee gabbaanee dubbiin tun kijiba jennee nama keenya bayyanachiisnuuf maal? Maqaa Oromoo ta'aniif akka isaan hin kufne barbaanna. Kufuun isaanii kufuu teenya fiddi. Khasaaruun isaanii khasaaraa teenya fiddi. Moo'uu dhabuun isaanii moohamuu teenya fiddi. Tanaaf gabbaanee waardiyaa ta'anii irraa haasawaa jirraa jechuudha. Jaallemaaroon shiftaa Geetaachoo Asaffaatiin qallabamu. Shiftaa Wayyaaneedhaan qallabamaa ture. Ka gaafa qeeroon sossoto mee dubbii Jaallemaarotiin isinii hima. Namoonni Jaallemaaroon beeyne. Yeroo hedduun himanii himaan jaa taanumaa dhufaa biraan kutaa. Jaallemaaroon eenyu? Jaallemaaroon dhalataa Wallaggaati. Abbaan isaa Amaara. Haati isaa Oromoodha.
Jaallemaaroon dhalatee ka guddate Wallagga keessatti. Eegas booda yuunivarsiitii seene. Yuunivarsiitii irraa sababa irrina amalaatiin ta isaan sabboonummaa jedhaniin san. Sababa irrina amalaatiin. Sababa boksiidhaan namaa wajji waltumuutiin. Sababa yaa'ii yuunivarsiitii keessa godhuutiin ari'ame. Maali jijjiiran tana isaaf? Sabboonummaa yuunivarsiitii keessa gaggeessaa tureeni yuunivarsiitii keessa ari'amee jedhanii tana fooyyeessaniif jechuudha. Rikardiin isaa ta'e yuunivarsiitii immoo san hin garsiistu. Disciplinary action jetti. Because of his bad behavior in the school jetti. Seenaa Jaalmaaroo jala deemneeti ilaa yuunivarsiitii inni seenee keessaa ari'ametti keessaa baafannee harkaa qabna jechuudha. Eegas booda Keeniyaa dhaqe. Eegas booda Suudaaniin Ugaandaa dhaqe. Ugaandaa taa'eeti akka nama mataan dhukkubuu ta'ee ture Ugaandaa keessatti. Joolleen Ugaandatti baqattanii turtanii fi Ugaandaa amma jirtan yoo hangaasaan kijibanii kijibdee jaa joolleen Islaamaa ta Rabbitti amantan ta soomana qabdan ta Ugaandaa turtanii fi jirtan maaroon Ugaandaan turre akka maraatee ta'e mana kophaa keessa galaan turre wallaanamaan turre naggada Ugaanda deemurraa maallaqni isaa kan namuu didee rakkachaan turre jiruu biyya alaa ba'uudhaaf tattaafachaan turre hiree jala deemmachaan turre qabsoon inni oofaa jiru jirtuu hin turreesii jechuudha. Walgahii addi bilisummaa Oromoodhaa gaafas Ugaandaa fi lafa biraatti illee gaggeessu takka illee hin dhaqu turte. Wayyaaneedha inni nu garee Girmaa Xurunati. Garee Girmaa Boombaa Xuruna garee san ture. Garee warri Girmaa Xuruna Geetaachoo Asaffaadhaa ifiifuu ABO bakka basaasuuf keessa gaxaba qallatee ture. Karaa Harargee kana dalagaa ture jechuudha basaasummaadhaan Jaallemaaroon hammarreessa taa'aa ture. Harar taa'aa ture. Irreessarra taa'aa ture. Dirree Dhawaa taa'aa ture. Lafa tana hunda basaasummaa ijoollee sabboonummaa Oromoodhaa qabdu hundaa'u ABO bira isin ergina jedhanii hawarri ABO bira kutanii beekan ka ijoollee daninnatiin fuutee mana hidhaatti dhidhimsite hangan qabu. Sabboonummaa kees ilaalaniiti loluu ka barbaaddu silaalanii qabsoo dhugaa gaggeessuu ka barbaaddu silaalanii kunadhaawaadhaa qabsoodhaaf deema jedhanii quba jara garsiisanii footoo teete wajjin qab godhanii kannan jechuudha. Ijoollee Keeniyaa irraa biyyatti ni qabsooneettee nu biraa deebite. Osoo nuti Naayiroobii jirru Keeniyaa deemeetiin lola malee jee warra biyyarraa deebi'e lafa Harargee keessatti ka qabsiise Girmaa Xurunatii fi Jaallemaaroodha jechuudha. Jaallemaaroon seenaan isaa tana. Gaafa duuba dubbiin qeeroodhaa jabaatte Girmaa Xurunadhaan wayyaaneedhaan fuudhameeti Ugaandaarraa miishinni addaatti kannamee Suudaaniin akkaanii fi gama Wallaggaa gasseenu godhame jechuudha. Addi bilisummaa Oromoodhaa Daawwit Ibsaa Fireew Maashaw Gidey kan duraanuu wayyaaneedhaaf dalagaa ture. Amata 40 guutuu addi bilisummaa Oromoo eega jaarraarraa saamamte booda diinaaf dalagaa turte san Fireew Maashaw illeen akkasumatti itti fufeeti gaafa ciniimmuun hamtuun Oromoo harkaa qabdu ka Oromoon nu dhaqqabaa jettu ragaan diinaa dalaguu isaanii fooqiidhaa jigaa lola nagayaa kanarra rasaasan dheeyneen lolluu biyyaatu Siiriyaa taajee dide. Siif ragaadha jechu proof mathematiksitti proof janini proof goota waa. Proof sii taa'aa jechu kun akka inni diinaa dalagu jiru fooqii teenya tamiitu nurraa diigama nuti. Mana kamiin nurraa diigama. Qabeenya kamiin nurraa barbadaa. Hiyyoomne dhumne ummanni keenya hiyyummaa keessa waan nyaatu dhabeen lafeensaa lakkaawamu jirti. Maaltu nurraa bada nuti yoo lola nur seenanii diina nurraa kaasan. Maaliif jechu waraanni jiru ka jiru hidha jira Eertiraatti. Kachi ala jiru naggada wayyaaneetti jira. Gizee waaqee hunda waraana ABO si sossoo'i maqaa ja'uun ittiin sossoo'ani ittiin deemanii ganda keessaa waa dhawani ittiin waa balleessan. Isin tun maqaa beekamtuuf Jaallemaaroon gizee biyya jarri Suudaaniin naqu jechu wayyaaneen
Fireemmaashaa illee waraana achi qabaachuu dubbachuu eegalee jechuudha. Osoo tana hin eegalin dura Fireemmaashaa gama biyyaa deebi'uuf hogguu deemu waraanni keenya irra guddaan biyya jira jechuu eegalee jechuudha. Namichi waraanatti neeynu biyyatti neeynu waraana biyyaa Siiriyaa taajee waraanni keenya irra guddaan biyya jiraa jechuu eegalee jechuudha. Tunis ragaa biraati pruuvii biraati jechuudha. Akka inni diinaa hojii dalagaa ture. Achirraa deebi'anii biyya seennaan ammaas yaa'uma seenanii jechuudha. Baankii zarafuu, karaa cufuu, naggada dhorkuu, manaakimaa zarafuu, ijoollee Oromoodhaa barnoota irraa dhorkuu, iskuula kaampii waraanaa godhuu tanas seenan jechuudha. Namni uummata fiitii qabsaa'u akkami ijoollee daa'ima iskuula irraa mana quraana isaanii irraa dhorka. Nama ijoollee isaanii barsiisu akkamitti hin barsiisinaa jee dhorka. Namni ijoollee nama uummata isaatii qabsaa'u baankii uummanni maallaqa kaayisa kaayyate akkamitti zarrafa. Namni uummata fiitiif qabsaa'u haadha dhalaa deemtu qawween dha'ee opidiyoo dha'ee akkamitti ja'a. Namni uummata fiitii qabsaa'u karaa cufee naggadni akka dhaabbatu akkamitti godha. Diinummaadhaa jechuudha. Saniifuu Wallagga komaandi poostii jala buusanii waraana achi buusanii nagaya uummataa deebisuun dirqiidha. Filmaataa miti. Waan dirqiin fidde jechuudha. Waan boortaan fidde. Jaallemaaroon tana keessatti VON nu maleetii fi BBC nu maleedha. Jaallemaroo populaar goote naannoo shurrubbaa dhawachuudhaan goota gaara keessatti rifeensa naannoo meerate godhanii maaroo Ugaandaa taa'ee lafa hooqaa ture goota godhanii gabbaasan jechuudha. Ugaan jirtu tana. Ammallee maaroon dalagaa ka jiru wayyaaneedhaaf. Mee uummanni kun lukaadidha. Mee laala. Uummanni kun laal. Fuula isaanii laal. Mee maaskii kanatti hidhatanii keemikaala kam firraa dhorkan maaskii kanaan. Mee maaskiin kun keemikaala kam dhorka. Maal gartaa jechuu tanarraa. Laal. Mana hospitaala keessa seenaniiti kilinika seenanii hospitaala seenanii maaskii zarafanii maaskii funyaanii fi fuulaanii qabanii keemikaala mootummaan nurra gadhiiste jaanii propaganda ittiin dalaguudhaaf footoo kaanii gama dabballoota isaanii aktivistoota shaneedhaatti ka commander in chief dhiyootana maxxansaa jiru aktivistoota shaneetti ergatan jechuudha. Aktivistoonni shaneedhaa footoo tana fuudheeti keemikaalaatu Wallagga gannaqame Abiyyi haadha kee Abiyyi abbaa kee Abiyyi mixirqaa jee sabboonammaa gandaa lelisuu fakkeessanii keessa Oromoo cabsuudhaaf bobbaa oofaa jiranii jechuudha. Tun sii galuu qabdi. Tun sii galuu qabdi. Osoo keemikaalli kun gadhiifame wanni tun irraan dhorkituun siin jechuu jira bar deem narsii feete gaafadhu dooktara feete gaafadhu keemikaala lolaa wanni tun ni dhorkitii jee gaafadhu eeyoo siin jaan nattas deebi keemikaaluma tokkon dhorkitu tun keemikaala lolaa. Duufka ka funyaanirraa nama tokkorraa tokkotti akkan dabarre. Hafuura ajaa namni tokko qabu namni biraa akkan dhageenya dhorkuudhaaf. Qilleensi nama tokkorraa nama tokkotti akkan deebine taasisuudhaafi wanni kun godhamaa jira jechuudha. Wanni kun fayyadamaa turre. Jeenummaa summii nyaachisuudhaa habarree jeenummaa summii irraa dandamachuudhaa habarree Fireemmaashaa gidee irratti. Gaafa ijoollee Harargee 8 bakka takka summiidhaan fixee lammii teenya, lafee teenya, tiruulee teenya, obboleeyyan keenya Oromoodhaa nama 8 bakka takka summiin fixee ijoollee Harargeedhaa taqabsoof Harargee irraa chidheete summiidhaan fixee inni immoo biyyee arraabee du'arraa dandamatee biyyee arraabuusaallee hospitaala gaafa yaadate san itti himanii summii irraa dandamachuu gaafas barreechu summiin tunis tanuma akkasiiti. Summiin Dr. Abiy Wallaggarra gannaqe fi harcaase takkallee nuun jirtu. Shanee fi jaallan shaneedhaa
propaganda sobaa ittiin dalagachuudhaaf propaganda kijibaa ittiin naggadachuudhaaf maaskii fuularra ifidhanii suuraa kan Mary Pelola Facebook an qawwee garsiifachaa lolu nagarsiisa addunyaa tanarra Ripelola propaganda dalaguudhaaf maaskii hidhatee keemikaalaan nu gadhiifamee je'ee himate addunyaa irratti fidame barbaada hin jiru nuti dhugaadhaaf dhaabbannaa jechuudha nuti dhugaadhaaf dhaabbanna tun propaganda ittiin Oromiyaa guutuu jeequmsaaf kakaasani tun propaganda ittiin Oromiyaa guutuu lolaaf kakaasani tun propaganda ittiin Oromiyaa guutuu yaa'iidhaaf oomishani lolli summiidhaa ka gaggeeffamen jiru lammaan achii deemnaa warra jee haasa'uuf lammaan dooktareetii isaa dalagu jiraatee hin jirru nuti atiichara isaati miti takkaayis iskuula san wajji barachuutti hin jirru takkaayis fandii iskuulaa san nuti erguutti hin jirru iskuula wajji barachuutti hin jirru lammaadhaa wajjin barsiisaa lammaadhaa taanee barsiisuutti hin jirru lammaa kafaltii irraa kafalamtu warri irraa kafalu jiru nuu miti lammaa waan Ameerika deddeebi'uuf isaa fi rabbi isaa beeka yoo barnootaaf ta'e baga deebi'ee jenna jechuun haa baratu baga deebi'ee jenna jechuun haa baratu yoommoo waan biraatti deebi'ee haajaa isaa rabbiin haa guutuufi jenna jechuun haajaa isaa rabbiin haa guutuufi jenna jechuun dhugaan nuti irra dhaabbannee dubbannu isii tanaa jechuun ummata Oromoodhaa gowwoomuun qaban amata lama guutuu isinitti himaa jirra jechuudha shaneen shiftaan diina Oromooti warri kun afaan Oromoo dubbata malee Oromummaan qaban warri shanee jalatti hafe kun hundinuu afaan Oromoo dubbatan warra maqaa Oromootiin nuutu aangoo qabachuudhaan malee nu alatti namni biraa Oromoo qabachuun qabu Oromoodhaan damooza nyaachuun qabu kamataa Oromoo ta'ee deemuu qabu Oromoo gowwoomsee nu hijee warra mataa isaanitti ifimee akkasi guddateetu yaa'ii Oromoo naquu barbaada malee namni yeroo ammaa ilmi Oromoo dhiigni Oromoo foon Oromoo rammeeyree jiru Dr. Abiy Oromoodha hammaatuus toluus bareeduus fokkotuus gaarii hojjetuus dhiisuus bakka irraa irratti isaa guutuu malee irra duuluun Oromoo irraa fokkinaa jechuudha hingootu Oromoon maaliif walii quudhuu qabna wal jaalachuu qabna wal cinaa dhaabbachuu qabna wal kuffisuun qabnu nuti eenyuuf wal kuffisna nuti kan nuti wal kuffisuu feenuuf kun eenyu gaafa Jawaar Mohammed OMN banee OMN irra duulaa turtan quudhaa fi dhiisaa ennee wanni isin irra duulaa turreef maqaa namaa quudhuun dandeenyee fi namaa quudhuudhaaf dandeetti akka isin hin qabne isin agarre jechuudha hin beeytan diqaalaan nu keessa dhalatte ammallee irraan deebi'aa jira diqaalaan dhalatte bakkayyuu jirti eeggadhaaf irraa hujiidhaan adda baasa ka gaafa Minilik Tigraay fidanii nu keessa dhalatee jira ka gaafa Minilik ganda Amaaraa keessaa fidanii nu keessa dhalatee jira Khagafa Haile Sillaasee qubsuma lafaatiin jaanii fidanii nu keessa dhalatee jira. Khagafa Mangistu Haile Maariyaam Yamandar Safaariyoch jechuudhaan fuudhanii fidanii nu keessa dhalatee jira. Bakkayyuu keessatti nu keessa dhalatanii jiran afaan Oromoo dubbatan dantaa Oromoodhaa sabboonaa fakkaataniiti si diigan hoggu gaafa aruuzaatii fi waan babbareedu irratti aadaa warra isaanii kaayyatan. Sabboonummaa irratti ammoo Oromoodha jan si cabsuuf deeman si cabsuuf namni guyyaa waan itti gammachuu qabu waan saatiin boonuu hin dandeenye isumaatu isa sanii miti guyyaa ati bar waan keetiin boontu guyyaa gammachuu qabdu guyyaa ati waan keetiin dhaadattu guyyaa gammachuu qabdu guyyaa waan kee mul'ifattu guyyaa gammachuu qabdu guyyaa gammachuu kee aadaa warra keetii kaayyachaa sabboonummaa jee asii dhufee dakka nu too maal beeyna jechuu akka Oromootti roorroon nu miitee maqa jirruuf kanuu dubbatee nu dhaabbatee nu quuqamu arkachaa maqan turreef hundi nu gaara maqa tureef
خنو دبته عند خينيا سينتي سبونا خينيا جنة جل چينايچو نونكوته هلجن نونكوت أكيد تلين چولتا هلجن نونكوته كسي لكوبلين چولتا رابر أمان تنا خرخر جتشو جرابر نوتي لكوبلين چولتا دا خرو ما برد دادو في جارا دا في ورانا سنا أچتي الدباسة بارو تمسا كچتا جيفا متاسسة أبسوتا نفوده deemeni bakka lamatti qabsoo gosaatii fi amantitti adda jijjiiree akka qabsoon qawweedhaan Oromoon gootu hin milkooynee fi Oromiyaa walaboomsuu jiru hin milkooyne amata abshantamman dabre hunda leencoo lataan irra dalagaa tureeni bar arraan tana karkar jechaa yaa'u jirraa bar waydan damanne sabboonaadha jennee jala yaanee jechuudha leencoon hogguu qorottee bakkatti galuu qaba. akkatti seenaa warri qoratu qorannee galchinee jechuudha bakka inni itti galutti ammallee taanaan sabboonummaadhaan warri kana fiifjee fiishkaa afuufee ca'u hundinuu warra si kasaarsuudhaa deemu warra tolaa ati itti jirtu kunii fi jijjiiramni hangi xiqqaan ati harkatte kun akka hidda siinorre si godhuu barbaadu warra hanga ijji si banamte amma bar namni biyya dhaqeellee biyya keessa qabsaa'ee biyya keessa turee haala biyyaa laalee achi keessa deddeemee ummata ture yoo ala kana dhufeellee awwa jijjiiramni hin jiru jee xiqqoo ni fakkaata maaliif xiqqoo ta'e eega jijjiiramni kun dhufe biyya dhaqe malee san dura achiin turree ukanni abbaan jijjiiramni kun hangam takka wayyaa akka ta'e beeku nama gaafa gabrummaallee biyya taa'aa ture ka gaafa jijjiiramni kun dhufellee biyya taa'aa ture beeka akka keenyaa ka gabrummaadhaan dheeysee ala bee gabrummaa jalan turre nuti maaliif beeyna waan ummata irraa jijjiirame mee nuti maaliif beeyna baqattee Naayiroobiidhaan deemte baqatteeti Jabuutiidhaan deemte baqatteeti Xaaliyaaniin deemte baqattee lafa biraatiin deemte baqattee biyyaa baate gabrummaa jalaa hun turre ati hay ummata irraa waan jijjiirame maal beeyta amma dheeyte yookiin amma garte akkuma gaafaati deemtee san si fakkaataa jechuun ammallee abbaan jijjiirama kana beeku ummata Oromoo ka biyya keessa aduun nu baate jiru jechuudha. Hoggu dubbii Islaamaa jijjiirama kana haason irra guddaa keessa dubbiin tunis ni jirti soqadhaa laalladhaa. Aqila cina dhawaniif cinaan isinii dhawa soqadhuu laalladhu dubbiin Islaamaa tunis ni jirti soqadhuu laalladhu keessatti. Dubbiin Islaamni kanatti tokkoomuu Itoophiyaa irratti harkachaa jiru tun rakkoo fidaa jirti soqadhuu laalladhu keessatti. Dubbiin Islaamni kanatti ulamaayonni hundi tokkoomee deemuudha rakkoo fidaa jirti tanaas soqadhuu laalladhu dubbii Islaamaaf Najjaash masgida Najjaash Itoophiyaa irratti Finfinnee irratti lafa guddoo irratti jaarrajaan tun ifiifu rakkoo fidaa jirti soqadhuu laalladhu dubbiin baankiin Islaamaa Itoophiyaa keessa dhaabnaa tun rakkoo fidaa jirti tanaas soqadhuu laalladhu warri iyyu tanafaa tubbachuu warran dandeenyeetu waan biraatiin abiyyi dhawu jira jechuudha kawaan kana godhu abiyyi maqaa taateef kawaan kana murteessee babal'isu jiru abiyyi maqaa taateef ka jijjiirama kana Islaamaa fi isfitu jiru abiyyi maqaa taateef yoo Islaama irratti dubbanne Islaamni nukka'a dubbii abiyyi wauma biraatiin qabsiisnee abiyyuma irratti duulaa oofnu ta'ettu tun siyaasaadha osoo irratti duuli jaanii anakkiniin an godhu akkasi saniif naagalti yoo abiyyi irratti waa duuli jaan amma amantiyoon dhufe amantiidhaan itti bobbaate jaa ummata girsija saniifu maal goota summi gadhiistee jetteeti abiyyi irra bobbaata hin barannee ati jetteeti abiyyi irra bobbaata Oromoo dhajjeestee ati jetteeti abiyyi irra bobbaata maal gootee ati jetteeti abiyyi irra bobbaata sabboonummaa dadhabdee ati jettee abiyyi irra bobbaata olaantummaa Minilik guddistee yaani abiyyi irra bobbaata amaara ati janii abiyyi irra bobbaata jaartiisi amaara janii meeshaa abiyyi irra bobbaata wannummaan isaan godhan hundinuu abiyyi dhawuudha taati jechuudha maaliif jawwee eegeen dhawan mataa dhawan ta'ettuun deemmatanii jechuudha yoo isa dhoyde abbaa waan kana raawwatu yoo inni kan filamne goone waan isaan jechuu jiran hubadhummaan tana soqadhuu laalladhu sin jeebar yoo baatii 8 haftee tana keessatti irra daleeyne akka inni filamne goone baankii sanis ni hambisna masgiida jaansanis ni hambisna waa hundaa ni hambisna jara kana dahirreeti caccabsuu dandeenya ta'ettuus bakka jirti tanaas soqadhuu laalladhu dubbiin dubbii qabsoo Oromooti miti taamma deemu jirtu dubbii aangooti dubbii keessatti soqattee laallachuu qabdu hoggu soqattummoo maaltu narraa hoo akka namaatti
maaltu narraa tuqamaa atoo laallachaa deemta eeggachaa deemta adda baafachaa deemta bayyanachaa deemta tana sirritti beekuu danda'u qabdaa jechuudha. Abbaan fadhe gabbee waan fadhe dubbateef hiree inni san waan dubbate maaliif yeroo nuti callisne dubbiin kijibaa dhugaa fakkaatti jechuudha. Ummanni dhugaa nurraa hubachuu barbaada. Nurraa adda baafachuu barbaada ummanni. Dhugaa tana gabbaanee ummataaf hogguunii fi adda baasne ummanni wata bayyanuu jaa jechuudha. Ka duraan shakkii keessa jiru adda baafata. Ka galteef jirti. Ka shakkii keessa jiru dubbiin edaa kana yeete adda baafata jechuudha. Yoo nuti callisne afaan ramadaanaati jennee jarri kijibni isaan oofan dhugaa taateen nama keenya dogoggorsiisti jechuudha. Tanaaf hin callisnu nutis. Tanaaf hin dhiisne nutis. Ilaa maayyitti jechuudha. Shaneen shiftaa Oromoo gurgurachuudhaaf baate dhabamu qabdi. Barbadaa'u qabdi wanni jennuufis tana. Jaallemaaroon guyyuma Fireemaashaw gadi bee waraanan qabu jee irraa kaateeti waakkataa jira. Waywaachaa jira. Baktiyaa Nasiib keessa seenee jira jechuudha. Eenyu beeka Baktiyaa Nasiib? Yaa akhi atiin kun Baktiyaa Nasiibii bargisee siin jaan. Hin jiraanne hin duune jechuudha. Hin horreen dhabdee jechuudha. Baktiyaa Nasiib akka shakarmooyti warri Harargeedhaa hiikaagaa afaan biraatti. Shakarmooyti yennaan gaanuti. Shakarmooyti keessa seenaa jechuudha. Shakarmooyti keessa jiran maantana. Dhawamu jirani dhawamu jiran. Dhawamu qaban. Raayyaan ittisa biyyaa haleelu qaba. Balleessu qaba. Adawwiidha jarri. Tana firm staandi qabnaa jechuudha tanarratti. Shaneen dhawamu qabdi. Barbadaa'u qabdi. Shiftaa abinni nu dhalte shaneen. Shaneen adawwii Oromoo ta'abinni Amaarrika qawwee kaafatu nu goote. Shaneen ta'abinni akkaaniif nurratti ijaaramu karaa mijjeessite. Dhabamu qabdi. Qabsoon Oromoodhaa bakka if boodan deebine irra geessee jirti. Abbaan fadhemma booda qeeroo gabroomsuu hin danda'u. Qawweedhaa miti nuti kan bilisoomse. Hayyoota keenyaa fi ilmaan qeeroodhaatu nu bilisoomse. Ummata Oromoodhaa bilisoomse. Isaan kana haga maayyiti yoo laalteen maanta amman daataa gurrachaa maqaan deemuuf yan. Laali warra kana meegan daati jirtutti warra shanee jalatti hafee laali. Irru Oromummaan isaanii yookiin Oromoo miti. Yookiin bakka lama jiran yookiin Oromoo miti. Mee laali bakkuma ati jirtutti namuu bakka gandaa ati jirtutti warra shanee jala deemu jiru kana adda baafadhu bakkatti dhalatan qoradhu abbootii isaanii qoradhu ummata adda baasi laali. Takkaa irruudha haadhaan irruu yookiin abbaan irruu yookiin immoo lachuutii miti afaan Oromoo beeka malee. Sirra dalagu jira. Si kasaarsu jira. Si gowwoomsu jira. Sirra bobba'u jira. Akka ati kasaartuuf sabboonaa fakkaatee si dhufaa jechuudha. Shaneen adawwii Oromooti jarri hospitaala zarafee maaskii kaayyatee maaskii kana laal ajaa'ibaan nu jeese barbarana maaskii kaayyatanii keemikaalaan nu gadhiifamee jedhanii Oromoo gugachiisanii yeroo lolatti naqanii fi Wallagga irratti keemikaalli gannaqame akkamitti ilmaan Wallaggaa galata qabsoo Oromootiin as geesse akkamitti dhiistanii tajaan hamilee si godhanii si kaasuu barbaadanii jechuudha. Si mufachiisuu barbaadanii jechuudha. No. Osoo Wallagga jiraachuu baattee Oromoon hin jiraattuu warra ja'uuf. Oromoo gandi tokko hin jiraachisu. Oromoo ka jiraachisu abbaa Oromoo uume Rabbi. Saba tokko qe'een takka hin jiraachistu. Abbaa uumee jiraachisa. Dan ummata Oromoodhaa abbaa uume qaba. Rabbi isaan uume qaba ummanni Oromoo. Rabbi isaan uumeetu isaan jiraachisa malee gandi tokko hin jiraachisu. Yoo dammaqina taates dammaqinni eessarraa eegale. Yoo qawwee taates qawween eessarraa eegalte. Yoo rasaasa dha'u taates rasaasa dha'u eessarraa eegalte. Deema seenaa jeneraal Waaqoo Guutuu, seenaa Jaarraa, seenaa Aliyyii Cirrii, seenaa Hajji Adam Saddoo, seenaa Elamoo Qilxuu, seenaalee tana dubbisa. Bakkatti qabsoon irraa eegalte, akkatti rasaasni dhufe, akkatti qabsoo eegalte deemaa dubbisa. Irraa gartan.
يوسن بين الناس ورا انتي سني خنو داف قبساوتا سينان دغت قبساوتا سينان دغت خنا دقاتي دبسا لنغرو افانا مارا تيمالي افان روموتي دبسو مقان دندنيف جري ني ركتنا موني توكو توكو يركتن وري افانا مارا بيتن تروغوماف قبسو كتي ايغلتي قبساوتا سينان دغت كتابه جوخنا خيسا ديما دبسا اكتي سيريا دقن اكتي يمن دقن اكتي ايران دقن اكتي سعودي دقن اكتي بيجولات جبوتي خيسا ديما اكتي وانا دا خيسا ديما اكتي كينيا خيسا ديما توران اكتي لفا سودان خيسا ديما توران اكتي اولالي تنا هندر رشيد جاني غرغار ستي خدچا توراني في irratto jechaa turan waajjirri adda bilisummaa Oromoo kaduraa addunyaa irratti eessa baname eenyuun baname eenyu faadhaan baname deemaa seenaa dubbisa wallaalle akkas nama godhu mala yoo seenaa dubbistan ammoo eenyu ta'ettu ni beektanii jechuudha eenyu faadha maal qabanii jarrisan joollee isaati tanaaf joollee teenya joolleen dubbisa kitaaba kana deema barbaada dubbisa qabsaa seenaan dagatee kan jawun eegala keessatti ammoo ni harkattanii jechuu qabsaawota dhugaa akkatti qabsaawota lola gaafa baalee hunda keessatti harkachuu dandeessan akkatti jaarraan abbaa gadaa jeneraal Waaqoo bira dhaqe keessatti harkachuu dandeessan waajjirri adda bilisummaa Oromoo eessatti akka dura baname keessatti harkachuu dandeessan warri waajjira adda bilisummaa Oromoodhaa dura baneessan eenyufaadhaa harkachuu dandeessan eenyufaadhaatu Siiriyaa dhaqee waajjiraa duraa banee harkachuu dandeessan eenyufaadhaatu Yaman dhaqee waajjira duraa banee harkachuu dandeessan eenyufaadhaatu biyyoota adda addaa irra deemee waan adda addaa jaaramee horeedhaan maqaadhaan jechuudha dhaloota wajjin akka ammaatti Oromoo ta'ettu qofaan hin deemu gaafas namni Hangasa Ahmad Ibrahim dhaloota Harargeedhaa itti gaafatamni isaa kana yeekaa jechuudha akkasi kaama isii sana sirriidhatti beekuun barbaachisaadha kitaaba kana dubbisa irraa harkattan tachi alaa seenaalee hafte dubbisa namoota hafan dubbisa barbaadaati irraa harkattanii jechuudha koofiyyaa kana kaayyatanii maaskii biyyittii keemikaala nuttaatee janii mee waraanni kun ammaan tana to be honest waraanni kun waraana keemikaalli itti bu'e ni fakkaata waraanni kun waraana keemikaalli itti bu'e ni fakkaata hin fakkaatu mee eessa isaa fakkaata waraanni kun waraana keemikaalli itti bu'e fuula jaraa laal siin garsiisa laal mucaan kun amma nama rifatee fakkaata namni keemikaalli itti bu'e hin rifatu laal gurbaa kun amma nama keemikaalli itti bu'e fakkaata hin rifatu kun amma fuulli isaa kun nama wanta fakkaata kunoo sittiin dalaguuf jechuudha kanneen shiftoota kararra baanii waa zarafani warra kararra bahee waa zarafe shifta sodaata akkan qabnu jechuudha reediidha shiftaadha jechuudha tanaafu warri waan kanaaf dhaabbattanii Dr. Abiy irratti duulaa jirtan hundinuu መቆም አለበት ዶክተር አብይ በወለጋ ልጆች ላይ መርዝ ረጨ የጦር ኬሚካል መርዝ ረጨ እየተባለ እየተነዛ ያለው ወሬ ማቃ አፋን አማራትን ዱበተምቴፊ አፋን አማራትን ጥቆጀቹን በርባዳየቹ ወረደጋየፍ በርባቺሳዳ ሸርጎዳቲ ቢራንጋ ማሊፍ አከሲቲ ኬሚካል ሳኒ ከጂባ ኬሚካል ጀላ ከጂባ ሳኒ ባሱ ጀላ እርጊናየቹ ሮኬት ሳኒ ዋን ኦጉይሳ ሸኔተነ ኦጉይሲን ከጂብደቲን ዲሲን ቱፈቴ wanni tuffatan nama ulfeessiti wanni tuffatan ilmoo namattaati tuffachuun hin jiru siyaasaa keessatti never ever numan tuffatin namni siyaasaadhaan dalagayettu nuti wanni akkana ganama galgala jala yaanee waan kana dhoonu maqaan tuffanneef inuman tuffatin siyaasaa wahuma xiqqoo feete tuffannaan si ulfeessiti ilmoo sittaati isii ganama mataa cabsu qabdaa jechuudha isii ganama siyaasaadha tun
saniifu bawallaggaa laay maqaa afaan amaaraatiin dubbataniif afaan amaaraatiin xiqqoo kanninaaf jechuudha kiniina barrasu bawallaggaa laay ዶክተር አብይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መርዝ ረጭቷል እየተባለ በሸኔ ወንጀለኞችና ቴሮሪስት ግሩፖች እና አስቃባጮች እየተነዛ ያለው ወሬ ከእውነት የራቀና ሐሰት መሆኑን የኢትዮጵያ ሕዝብ ሙሉ በሙሉ እንዲሰማ እንፈልጋለን። በተለይ ሰፊ የኦሮሞ ሕዝቦች የብሔር ብሔረሰቦች በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁት ኢትዮጵያ የጦር ኬሚካል የላትም። በመጀመሪያ ደረጃ ኬሚካል የሚባል የጦር ኬሚካል የላትም። ሲሪያ አይደለችም ኢትዮጵያ፣ ኢራን አይደለችም ኢትዮጵያ፣ የላትም። የተባበሩት መንግስታት አይደለችም ኢትዮጵያ፣ ሰባቱ ኃያላን ሀገሮች አይደለችም ኢትዮጵያ፣ የላትም። እነዚህ የኬሚካል ጦር የሚገኙት በጥቂት ሀገሮች እጅ ነው፣ የላቸውም። አንድ እሱ ነው ዋናው። ሁለት የሸኔ ሌቦች እና ሽፍቶች እንዲህ ማስክ ከሆስፒታል ሰርቀው ክሊኒክና ሆስፒታል ዘርፈው ማስክ በመልበስ መርዝ ተረጨ የሚለውን ፕሮፓጋንዳ ለመርጨት ሲሉ የተጠቀሙበት ፕሮፓጋንዳ ነው እንጂ የተረጨ አንድም መርዝ የለም። እስቲ ለህዝቡ የሚታገ ነምኒ ኡመተ ሳቲፍ ቀብሳው ኡመተ ወለጋቲፍ ያኒ ማኒሪን የኡመተ ወለጋ ጃለተ ወራን ኩን ማስክ ፊ ጎደተን ከነ ኡመታፍ ማንጎዲን አመቦደ የጎተን ኡመኒ ስንራን ፍረቱ አነመስ ላማሮ ተ ኦሶቴ ታው ሲንፈዱ ኢሳሲ ሚትበለ ዮ ኬሚካሊ ገንዳናን ወራነ ከይሳ ቀቡ ደርበሜ ወራን ከየ ዱአፍ በ ሃዱ መለ ኡመተ ጅሩ ሃዳ ኡልፈ ቀብዱ ጆሌት ዲቆዳቲ ኡካምሴ ሱራኻ አካሲቲን ሱራ ኤርገ ፕሮፓጋንዳ ለከት ይደለገን እንበኸን አመሲላ ጆሌት ዲቆሊ ቀበኒ ሃዳ ገራ ቀብዱ ፋው ካምሰኒ መናኽ ማኸሰ ነመጅሩ ሁንዳው ካምሰኒ ፎቶ ካኒ ሲላ ኤርገኒ ዱብለ ንፈካት ይበር ፈከይፈቹ ማሊፍ ረቢቱ ከነጎዱ ጅራላል ያ ዙልሚ ነምኒ ዙልሚ ወጀቱ አይሊ ሲኸይሳ ፉዳ ረቢን አይሊ ሲኸይሳ ፉዳ አይሊ ቲዋ ወጀቱን ሲኸይሳ ፉዳ ረቢን ማሊፍ ዋናቲ ወጀቹ ጅርቱቱ ዙልሚ ነይቹ ያ ዙልም ወኒያቲ ወጀቹ ጅርቱ ዙልሚ ጉታቴ አይሊ ቲ ያዴዋን ሰንጎ ማሊፍ አመስላ ወራነ ማስኪ ጎዱራ ጆሌት ጢቆዳ ፊ ሃዳ ገራ ቀብዱ ፊ ነማ ሆስፒታል ከይሰ ጪጪሰ ማስኪ ኦሶ ጎደኒ ሰቦ ማልቱ ደሙ ጅረ ነመጀቺሲሳ ላል ወራኒ ዱአፍ በረሳስኒ ሰኛቹፍ በ ኡመተ ደንደመቺሰ እኒ ዱ ቀባር ወራኒ ኡመኒ ከዱ ትዲሰ ፊ ማስኪ ካየት ወራነ ኡመታቲ ሚትሬ ወራነ ነጋዴቲ አይ ወራነ ነጋዴቲ ካ አይ አከሚቲ ኡመተ ቀብሶይቱ ወጉድ ሱሚዳን ዱአን اتديستي ات ماسكي يدتي دم تجالمارو شفتا خيه يا ارغما جن ጌታቸው አሰፋዳ አካሚቲ ኡመታ ወለጋ ሆጉሱ ሚንፊቱ ቲዲስቴ ወራነ ኸቆፋ ፉኛኒን ሂደቴ ደም ተጃለማሮ ስራ ፈካት ላ ኸጅብኒ ከነነ መጀላባ ጃለማሮ እስኒራፉ ኸጅብኒ ዋደከሲኒ ኦሶ ሀቀቀባተኒ ረቢን አይሊ ተነሲን ከይሳን ፉዱ ቱርቴ ጆሌ ጢጢቆ ሃዳ ገራ ቀብዱ ጆሌ ከና ኢሳኒ ከሰኒቲ አንገይሲዲ ደተንከና ላላ ሁኖ ጁመተ ፊጠኒ ኑቲ ዱማ ጅሬተኒ ፌተን ቁቁፋተኒሲን ጎዱን ደንደይሰኒ የቹ ረቢ ሲን ሳጥላ ጅራ ረቢ ድረት ሲን ባሳ ጅራ ኡመተ ከናፉን ቀብሶይ ነቹ በሪሰን من قبسان أمة سافيت كم قبسان أمة ساسوميت ديسه إفي سوميدات قبسان أمة سنيتي متيه قبسان أمة سنيتي متجا يوم مني تو يدن تاساتي مت إنن قندونت مالك خفلا ما في الدلقو جراي شوني نقدر الرجراي شو نقدر نقدر في أركتتي أمة قالة ديسه رخايته هنكاي النور نقدر نقدر فينسي قدتتي bololtee angati tirfinsi if wallalchiste ibada mallaka godhattutti naggaadeen ummata miidhame yettee rammata godhu inni khummaa milakiyya jaanii maan rammata godhu hin beeytu naggaadeen ibada godhataa jechuudha
isinis naggaadee maqaa isaaniif ummanni yoo isinirraa du'e dantaatee isanii mitire ummata kamiif qabsaa'u jirta dirreeti ay wallagga keessa way isin qoftiin jirtani ummanni ni jiraami joolleen ni jirtiimi haadholeen ni jiraniimi manguddoo jiraami warra asmii qabu jiraami warra qufaa adda addaa pneumonia bronchitis waan adda addaa qabu jiraamiti isaan sanitti niitani isini fiidhattanii isaan san akkamitti summiif dhiistan tanaaf qabsooytanii isin qabsoon isin geessitan ilaadilanaatti lubbuu jaalattan jechaadha akkami beeynereenuu qabsaa'u keessan ummannummaa wallaggaatu isaaniif qabsaa'u keessan akkamitti isin beeka arra isin arkee jechuun ummanni wallaggaa akka ummata wallaggaarra isiniif jaalattan akka ummata wallaggaarra isiniif barbaadan osoo dhugaa taatee summiin tun jiraatte ummata wallaggaa summiif dhiistaniiti isin maaskii kaayyattanii duraa baatanii jechuun osoo jiraatteen jechuu jira osoo summiin san jiraatte ummata wallaggaa summiif dhiistaniiti isin najaa baatanii jechuun ummanni wallaggaa isin arkee jechuun bakka takkallee hin dhayitan bakka takkallee qabsoon gandaan jirtu qabsoon qe'een jirtu qabsoon araddaan jirtu yoo qabsoo araddaa godhu jiraattan ummanni wallaggaa amma booda haxaa'iif irraa isin baasu qaba shaneen adawwii oromooti gujennu dhugaatan irra dhaabbanneeti jechuudha namni ummata isaatiin quuqamnee ifii maaskii faayyatee ummata dirree dhiisu naasu maal qabdan ummataaf boo ishiishee kolkolo hay naasu maal qabdan akkamitti ummanni kun nuufuu qabsooytaniyyuu isiniin jaa hin ta'u jechuudha hin ta'u tanaafu warreen shaneedhaa rabbiin angullaa isin keessaa fuudhee jira rabbiin waan kana wanni fuudhuuf ummata oromoo kana ragaadhaan akka nuti gabbaanee garsiisnee isin jalaa saaxillee kijibaa yaataniin kun sobni isin yaataniin kun dirree isin raafamu akka taasisnuuf aayilii isin keessaa fuudha osoo haqa jiraattanii rabbiin aayilii nama keessaan fuudha rabbiin nama cibbuurra jiru aayilii keessaa fuudha nama haqarra jiru aayilii keessaan fuudha nama dhugaarra jiru aayilii keessaan fuudha tanaafu Dr. Abiyyi summii ganna qeettaniif ta duraati wallaala keessanirraa miti propaganda kijibaatti dalaguudhaaf maaskii hospitaala hattan hidhattan maaskiin kun osoo summiin naqamtee'u summiin hin deebisu lamada Dr. Abiyyi bawallaggaa marz Dr. Abiyyi arraas borus iftaanis amata kurnan dhufu oromiyaa Itoophiyaa tana bulchuuf ta'a Dr. Abiyyi taanee obbo Lammaa Magarsaatu bulchuu ta'a guduun fiinaa kaay achi booda abbaa dhufu ilaammaatti iyyaanne herregaan an dalageen ama kurnan dhufu Dr. Abiyyi bulchuu ta'a jaalatta jibbita baatii 8 booda siif mirkanaa'u teessi amata kurnan dhufu maas isumaan bulchuu ta'a isa booda Dr. Lammaatu fudhachuu ta'a gaafas Dr. dhugaa kabajaa osoo ta'in kaan ta'uu ta'a inshallah isaatu fudhachuu ta'a isaatu bulchuu ta'a hireen shaneedhaa biyyaan bulchee ziqayaa fi bunaa fi jimaa fi import export dawaadhaa maarree numalummaadhaan gaggeeffadmayeettu ta duute amma booda qeefi keessa waan oomishama abbaan ifiif naggatata malee abbaa fadhetti dhiisuun teenyu warraa isa ganaa dhufuu taa'u hanga filmaanni kun dhumuuti eegu jirra Dr. Abiyyi nuti warraa isa nuti fiduu teenyu warraa isa ganaa dhufuu taa'u hanga ummataan filamee masaraa keessa ziqjee gattaa'uti eegu jirra achi booda qeefi akka namuu godhutti bulchata qabeenya qeefi akka namuu ga'utti taaksii barbaachisu mootummaa oromiyaatiifis federaalaafis abbaan naggatatuufiif barbaadani kafala tachi alaa immoo an oromoodha jaanii shamshiyaa oromoodhaa qabatanii dhufanii oromoo keessa laaqamanii oromoo iyyoomsuu fi diiguun tasuma amma boodan jirtu jechuudha qeefi abbaa qeetu eeggata dhumatte oromoon tokko jaanii namuu ganda keessa deemee wal bocoluun hin jirtu takka dhuftee dalagatta haakimaa dhuftee nama haakimta narsiidhaa dhuftee nama haakimta shufeeraa dhuftee makiinaa oofta dalagadhu san namni si dhorkeen jiru bulchiinsaa fi qabeenya naggadaa irratti import exportii godina hundaafu
godinni Wallagaatis ijoollee Wallaggaatiin, godinni Arsiitis ijoollee Arsiitiin, godinni Booranaatis ijoollee Booranaatiin, godinni Harargeetis ijoollee Harargeetiin. Namu akkitti karaa tolfachuu dandeenyu akkasi, akkitti ifaa naqachuu dandeenyu akkasi, akkitti misoomuu dandeenyu akkasi, akkitti faabrikaa qe'ee teenya keessa dhaabuu dandeenyu akkasi, akkitti if bulchinee bajeta keenya to'annee hujii fuuldura qe'ee teenyaa fi araddaa teenyaaf uummata keenyaaf ta'u itti tajaajiluu dandeenyu akkas qofa. Haafilmaanni kun dhufuuf teenya malee ganaa warraaysa nagayaa kan misoomaa fi diinagdeedhaa ganaadha deemuu ta'a. Gana akka ajaa'ibatti irra ijaaramtee dhumattee jirti. Tasfaashin quraci. Tasfaa keessa mura. Tana achi wanni dhufuu ta'a takka illee nuun jirtu. ዶክተር አብይ መርዝ በወለጋ ላይ ረጨ እየተባለ እየተነዛ ያለው የኦነጉ የሽፍታ ቡድን በወለጋ የመሸገው ሽፍታ ቡድን ያቀናበረውና በእነሱ አክቲቪስቶች እየተረጨ ያለው የፕሮፓጋንዳ ሐሰት ወሬ ነው እንጂ እውነት አይደለም። ኢትዮጵያ ኬሚካል መሳሪያም የላትም። እነዚህ ሽፍቶች ከሆስፒታል የሰረቁትን የነጠቁትን የዘረፉትን ማስክ የጉንፋን መከላከያ ማስኮች ዶክተሮች ኦፕራሲዮን በሚያደርጉበት ጊዜ ትንፋሻቸው ኢንፌክሽን እንዳያመጣ የሚለብሱትን ማስክ አንዳንድ ትንፋሻቸው ድረስ የማይል ሰዎች ራሳቸውን ትንፋሻቸው እስኪስተካከል የሚከላከሉበትን ማስክ ለብሰው ኬሚካል ተረጨ ብለው ፎቶ ተነስተው ለፌስቡክ አክቲቪስቶቻቸው በመላክ በፌስቡክ አክቲቪስቶቻቸው የስድብ ናዳና የስም ማጥፋት ናዳ የውሸት ፕሮፓጋንዳ እየተነዛ ነው ያለው። ያ ፕሮፓጋንዳ ነው። ማንም የፈለገውን ፕሮፓጋንዳ መንዛት መብት አለው፣ አያገባንም። ግን እውነትና ሐሰት መለየት ስላለበት ለሚያዳምጥ በሙሉ ሐሰት መሆኑን ነው የምንናገረው። እኛ ሐሰት ነው፣ ምንም የተረጨ መርዝ የለም። እነዚህ ዘራፊ ናቸው፣ ሌቦች ናቸው፣ ኦሮሞን አይወክሉም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፍሬው ማሸው ግደይ በትግል ስሙ ዳዊት ኢብሳ የሚባለው ጦር የለኝም ብሎ ተናግሯል። እነዚህ ሽፍታ ባንክ የዘረፉ ሆስፒታል የዘረፉ ወሊድ እናቶችን የገደሉ ሴት ልጆችን እየደፈሩ ያሉ በሀገራችን በወለጋው ክንፍ ላይ በህዝባችን ላይ ችግር እያመጡ ያሉ አደገኛ ነቀርሳ ስለሆኑ መጥፋት አለባቸው። መጥፋት አለ። እቺ ባቄላ ካደረች አትቆረጠምም ይላል ሀገሬ ሰው። ያደረች ባቄላ አትቆረጠምም ይላል። እነዚህ ሰዎች ማጥፋት የሁላችንም ግዴታ ነው። ስለዚህ በአማርኛ የሚሰጡትን መግለጫዎች አንዳንድ የነሱ ተላላኪ አክቲቪስቶች አሉ። ኦነግ ሀገር ሲይዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆናለሁ ብሎ የሚሰራም አለ። ኦነግ ሀገር ሲይዝ የፌዴራል አቃቢ ህግ ሆናለሁ ብሎ እንቅልፍ እያጣ ያለ የህግ ባለሙያም አለ። ኦነግ ሀገር ሲይዝ የፌዴራሎች የፖሊስ ኮሚሽነር ሆናለሁ ብሎ ከወዲሁ የተሾሙ አሉ። ለነዚህ ሁሉ ቦታቸውን ይዘዋል። ቦታቸውን ይዘዋል። በከቀበተኒ ጅረኒ በር ከጋፋ ሸኔን ብየቀበቴ ዲማጃ አላቲን ታጄ ታው ጅሩ ጅረ አቲ ዲማ አላት ታተጃኒኒ ኩኑሊኑስ አንገ ዲማ አላተው ጎዋንኪ ሂኑስ ካቲ አቃቢ ህግ ፌዴራላት ታተጃኒኒ ጅራ ኩኒስኑስ ሜ ወረውን ደላላ ወረ ሞቱማ ጀረ ለማ ፊ አብይ ከደረ ዱሉ ጅሩ መቃሸኔት ይላላሜ ወረ ወአድኒ ኺጂባ ሰነሜ ፊጅሩ አከት ጀሪ ነመደለ ሲፈተረከ ኑቲስ ኑዲያተኒ በር ደንዴቲ ያሰው ቀብደን ደንዴቲ ማል ቀብደን አከነ ሲንጎና ሆታስ ዴቢያ ቀብሶ ኦሮሞ ኢሲ ካዮ ገነማ በረኩ ደሰገል ጃተም ይሰገል እንጂሩ አረ በረኩ ደሰገል ጃተም ይሰገል እንጂሩ አረ ኩመ ለማፊ ኩደ ሰገል ጅር akka Itoophiyaatti 2010 lamaaf deemte 10 irra jirra barri irra jirru bara kana akka bara 1969 yaaduu hin dandeenyu haalli bara 1969 irra qabsoofnee fi haalli amma irra qabsaa'uu qabnu tokkoo miti. Tanaafu warri qabsaa'uu barbaadanii fi jijjiirama fiduu barbaadan shanee ministeeraa ta'uu warri fayyatan gaafa shanee naangoo qabatte ni taatani galaa shanee wajjin gama nagayaatiin qabsaa'a. Biyya galaati gama nagayaatiin shaneedhaa wajjin qabsaa'a.
yoo yaada san qabaattan anama yoon yaada wayif ca'uu qabaadde biyya galeetiin dhaaba itti maxxanu wajjin maxxanee qabsoon gaggeessaa jechuudha. yoo san ka barbaaddan taate gadaa godha kasanii ala ammoo ala kana teessanii bamiggan tirfiraa fi maallaqa xixiqqaa kiraa manaatii isinii erganii fi hijiba hogganaa akkanaa taatan hogganaa akkasii taatan jaanii isinitti himaniif sobomtanii ummatan bocolina takkaayis bannaat way baabbaat haadhaa fi abbaadhaan irruu yoo taatan dubbii Itoophiyaa Oromiyaa akka nama buqqisuu si fakkaataniiti Oromoo ol si lolchiisan hin gowwoomin. namni Oromiyaan waloboomtu je'ee wareegama irra kafalee nama lama kutan tokko sooressa jaarraa abbaa gadaati kute fuula rabbii jira rabbitti haa tolu. kalamada jeneraal Waaqofaadha garee isaanii isaanis kutanii rabbiin rammataa godhuuf kachi asii ka jiru hundi siyaasa godhachuu jira malee Oromiyaa buqqaatu arkuun fadhan sikki jibanii kaan Itoophiyaadhaanii kaan Oromiyaadhaan jee adda wal fuudhaniiti sirra dalagu jiran akkaati humna norretti akkaati tokkoomtee wantan goonetti Oromiyaa kaayoo ganamaa siinjaaniiti jijjiiramni kunu akka hidda siinorre jalaa ciri siinjaanii si kuffisuudha yaan ni khijiban wallahi ni khijiban kaayoo ganamaa afaan Oromoo afaan federaalaa yoomte afaan Oromoo afaan federaalaa yoomte siinjachaati FM Finfinnee jee arrabooda baname tanaan nu sossobdanii jaanii arrabsan ama miidiyaa FM Finfinnee jee banamee jiraame tanaani nu sobuu beetii federaalatti afaan hungoone miidiyaa afaan Oromoo gootanii akkatti afaan biyya barsiisaa federaalatti godhanii jira qabanii dubbirra godhuudhaaf uummata irratti akkatti godhanii jira haalatti godhanii jira adeemsatti godhanii jira akka nama sanii ilaalatu si fakkaatanii waan ati jaalattu maqaa beekaniif saniif garaa si laaffisataniiti haada jijjiiramaa kana if jala akka ati cirtu si godhu yaani jechuudha. Saniif gorsi nuti qabnu hin danda'amtu hin dandeessu isinitti illee dhiisu hin teenyu jechuudha. Manni guyya lamaan nu hafe akka isin beeytanii gabbaaneeti akka dursanitti cal wal goosisnaa jechuudha. Cal walit dhiisuun hin jiru. Hogguu isin nu diiguudhaaf hirriiba dhabdanii ganamaa galgala daleeydan nutis diigama jalaa ba'uudhaaf wanni hirriiba dhabnee ganamaa galgala daleeyneef hin jiru jechuudha. Hogguu isin akka nuti moohamnuuf ganamaa galgala propagaandaa nurra daleeydan nutis akka moohamneef wanni ganamaa galgala ifirraa ittisuu hin daleeyneef hin jiru jechuudha. Namni biyya eega seena qawwee dura kaasee mootummaan tun ta Oromoo dhaatii miti haadha homtu jee ilmaan Oromoo irra rasaasa dura dha shane osoo shane wallagga dheeyxee waan kana eegaluu baatte dubbiin tunuun jirtu abinni wanni dhaabni jaamuun dhaabbamu amaarri qawwee gurratee haxaawwatee bitatee qawwee naqachuu fi leenji'uu fi maar kana keessan seen isii tana hunda ta'oofaa jirtu isiidha jechuudha. Akkatti si cabsanirraa akkatti si balleessanirraa akkatti diina si rakkaasanirraa hogguu dubbii Oromoodhaatiif Dr. Abiy wanni afaan Amaaraatiin gadi bahanii arrabsaniif sabni biraa wajjin nukka'a nu wajji kaadha. ሌላውን ብሔረሰብ ኦሮሞ መስለው ለማሳሳት ስለሚፈልጉ ነው ዶክተር አብይም በአማርኛ እየወጡ የኦሮሞ አክቲቪስቶች ነንባዮች የሚሳደቡት እንጂ ለኦሮሞ ትግል እና ለኦሮሞ ህዝብ ቦታ ኖሯቸው አይደለም። ሰፊውን ብሔረሰብ ለማስታለል ስለሚፈልጉ ነው። እኛ የኦሮሞ ልጆች ተነስተንባቸዋል እናንተም ተነሱ ለማለት ግብዣ ለማምጣት ስለሚፈልጉ ነው። አይቻልም። የምንም ድርጅት የሽፍታ ድርጅት ተወካይ ናቸው። የሽፍቶች ድርጅት አክቲቪስት ናቸው እንጂ የኦሮሞ ህዝብ አክቲቪስት አይደሉም። የኦሮሞ ልጆች አክቲቪስት ለእውነት የቆሙ ናቸው። ይታወቃሉ። ኦሮሞዎች ያቋቸዋል። ኒቤይቲ ኦሮሞን ወረ ኦሮሞ አክቲቪስቶት ኦሮሞዳ ኦሮሞ ፍዳበት ከዳባን ጅራ ከዳባ ጀላ በው ደንደው ቀብናያችሁ ኤርገመ ነማቲፍ ሶሶውን ቀብኑ ያችሁ
sammuu teenya fayyadamnee dhugaa fi kaan irra dhaabbanne firraa dhoorkuu qabna akkan gowwomne. ስለዚህ akkan gowwomne waan dhara shaneen akkanatti ooftee wallaggarra summiitu gannaqame jettee afuufaa jirtu kana firraa ittisuu danda'u qabnaa jechuudha. balleessuu danda'u qabna. Ifidhiisuun qabnu. Jaallemaaroodhaa fi shaneen waywaachaa jiran. Maaliif dhawamu jiran? Qawween dhawamu jirani dhawamu jiran. Tana ragaan hin baanu dhawamu jiran. Reebamu jiran. Jaalemaaroo qabuudhaaf sochiin addaa deemu jira. Jaallemaaroon achi jiraatu jiraachuu baatuun beekama. Amma dura isinitti himeetiin jira. Suudaan jira. Saawuzan Suudaan jira. Maallaqa zarafe geessee Saawuzan Suudaan jira. Maallaqa change godhe. Yoo biyya deebi'ee jiraateen beeku Allah ikal. Rabbi haa beeku. Ammoo isa qabuudhaaf sochii guddaa deemaa jira. Jara bakka harkanitti dhawamaa jiran. Reebamaa jiran. Ummanni Oromoodhaa kan Booranaa hiriira irra bahaa jira. Araddaan adda addaa shaneen adawwii Oromooti jettee hiriira irra bahaa jirti. Hiriirri kun lafa Oromiyaa hunda babal'achaa deemuu qaba. Lafa Oromiyaa guutuu irratti shaneen diina Oromooti Oromoo bakka buutu jechuudhaan ummanni Oromoodhaa adawwii fi firasaa adda beekachuu qabaa jechuudha. Ejjennoo qabaachuu qabna tanarratti. Lafa Oromiyaa guutuu irratti shaneen diinaa jaamee dhorkamuu qabaa jechuudha. Harargee keessatti hafuuratti kutanii akka hattu seenanii baana. I will tell you that. Bakka dhaqan qaban manguddoo bara dheeraadhaaf biyyaa baate qabataniiti ganda dhaqanii mataa jala qabatanii isinuma laaluu dhufne jirra isiniin jechumaaf dhufne baga Rabbi wal nu garsiise tanumaaf as dachaane jirtanii ummata keenya hangana qofa dubbatanii ummata soban malee dubbii siyaasaa isaanii itti kaasnaan waan 1990 takka Harargee godhan ummanni itti kaasa jechuudha. Akka jirutti tun sirriitti beekamu lafa si koomandoo keessa ajjechuun danda'an beekamaadha. Booranni akkas godhemma lafti biraa hundi Amboon Walloo lafoonni biraa hundinuu hiriira Booranni hangaftichi Oromoodhaa eegale kana nafti hundi eegalte Oromiyaa guutuu keessa ilmaan Wallaggaatillee eegalanii Oromiyaa guutuu keessa shaneef irraa barbadeessuun barbaachisaadha jechuudha. Osoo akka fadhii isaanii taate arrallee Harargee keessa mee dhiira ta'an Harargee keessa akka jaansan hin godhin. Dhiira yoo ta'an dhiira akka isaanii jirata sibiila baadhatte haxooytee lafaa fixxu. Dhiira yoo ta'an mee waraana xiqqaa tokko jaaranii haa sosso'anii lafa san keessa. Dhiira yoo ta'an Harargee keessa. Yoo dhiira ta'an mee Harargee keessa waraana xiqqaa tokko jaaranii haa sosso'anii. Dhiira haxaawwattee nyaachifattee cal jettee taa'u jirtu jira. Haxooytee galchitu. Haxooytee. Wanni isaan Harargee keessa waraana gadhaabuu dadhabaniif dhiiraatu jira. Dhiira qophooytee jira. Dhiira zik jettee gatteessee callistee waliin laalu jirtu jira. Haxooytee baastu. Sila akka 1990 takkaatti sheekkan keenya mormarraa darbuu dhalaalee teenya manaa wajjin gubuu beeyladaa fi ijoollee manaa wajjin gubuu qalu kana hunda qa'ee teenya galchuu haan jechuudha. Dandamachiisne ummata keenya nutis alhamdulillah jenna jechuudha. Iyyinee ummata keenya bayyanachiisne dandamachiisne jira. Jila qaba ummanni keenya. Dhiira taatamee wanni Wallagga keessaa dhuqdhuq jettan tun deema Harargee keessaa dhiira taata waajaaraati nama gabbaasa. Warra laal arrab makalaakaa hun eeggatan. Warra arrabarra kaayyatu jira. Arrabarra hanqa godhe arrabarra kaayyatu. Tun ni beekan isaanuu waan achi jira. Ni beekan. Warri Harargee keessa deemaa jiru kan shaneedhaa ni beekan waan achi jira. Haxaawee dhiiraa afaan irra isaan kaayyattuu qophaa'ee taa'u jira jechuudha. Zik jettee taa'u jirti. Zik cal gisee namni
ni du'e seetii reefki maaliif reefki way dubbata reefkin dubbatu bar reefkin dubbatu reefkuman dubbanne saniitu nama cal je'ee taa'u gisee garte yaaboo kunis ni du'e yetteeti akka du'e seeti ni du'e seetii reefki hogguu namni cal je maaliif ifirra garte akka ifi dubbanne maqaa garteef ka callisee hunda ka duute seeti siyaasaan tooftaadha mala naarkaadhaa miti osoo ummata Oromoo jaalattanii naarkaa jettee shaneen akkanatti waraana kana qisaastee ngootu osoo Oromoof yaani maqaa naggadaaf yaani propagaandaadhaaf hamilee mootummaa kanaaf ummata Oromoo cabsuudhaaf kana oofaa jiranii jechuudha. Osoo naggadaaf yaani kanan godhan osoo Oromoodhaaf yaani tanan godhan maqaa naggadaaf yaaniif tana sirriitti beekamuu qaba. Ummanni keenya shanee lafa hundattu halkanii guyyaa ifirraa eeguu danda'u qaba, ifirraa balleessuu qaba, ifirraa tiisuu qaba. Keemikaalaan wallagga gannaqame kan jiru ka aktiivistoonni shaneedhaa afarsaa jiran soba diinummaa isaanii tanaan ammallee mirkaneeffadha. Diinummaa jira jechuudha. Dhiira taatumee maaroo fi wanni maaroodhaatun xiqqoo takka 2 3 4 5 6 Harargee keessa gasseeni. Dhiira haxaawwattee sii taa'u jirtu jira. Haxooytee arrabarra si kaayattu. Bakka ati wayiin itti gadhaaba jettee hunda unkura keessa jalaa buqqisutti jirtu dhiiraa jira jechuudha. Bakka ati shanyii facaaftee hunda shanyiin ta'e kan biqillee ta godhu jirtu dhiiraa jira. Bakka ati sossootee hunda akkan deemne ta godhu jirtu dhiiraa jira jechuudha. Aniifu ummata keenya rakkoo takka keessa akkan seenne barbaanna. Ummanni Wallaggaa hiree harkattan hundatti jara kana garagaltanii if keessaa haxaa'uun isiniif jecha. Isiniif. Tana sirri beekamu qaba. Olola maqaballeessa Dr. Abiyyi fi mootummaa kanarra deemaa jiru dura dhaabbachuun dirqama Oromootaati. Oromoon walitti ni naaftu. Oromoon waliif qudditi. Oromoon adeemsa sirna gadaa qabdi. Akka Oromootti yaana yoo jaan akka aadaa sirna gadaa deemna jechuudha. Akka Oromootti maqaa Oromoo simachaa amala nafxanyaatiin deemuun nu mantaatu jechuudha. Maqaa Oromoo himachaa akka Amaaraan wal himachuun isin taatu. Maqaa Oromoo himachaa akka Amaaraan walirra duuluun isin taatu. Akka qabna, heera qabna, aada qabna, adeemsa qabdi Oromoon. Akka Oromootti Oromoodhaan ati anjannaan akka Oromoo deemuu qabda. Akka Oromoo an Oromoodhaaf hin jechaa akka Amaaraan walirra duulu an Oromoodhaaf hin jechaa akka Amaaraan maqaa wal balleessu an Oromoodha jechaa akka Amaaraatti ummata fi gabroomsu an Oromoodhaaf hin jechaa akka Amaaraatti ummata fi saamu an Oromoodhaaf hin jechaa akka nafxanyaatti ummata fi gudeetu an Oromoodhaaf hin jechaa akka ummata fi itti karaa naggada dhorku bobbaa galaa kutu shiftummaadha tun malee Oromummaadha miti. Tun shiftummaadha. Shiftaadha tun. Badu qabdi jenna galatooma anganaa olaasoo hin danda'u afaan soomanaatiin qaba. Inshallah Ramadaana booda walitti deebinaa yoo Rabbi jee yoo tana hedduu wanni haaree ni jiraate ni dhufnaa jechuudha. Maaliif halkanii guyyaa nu kasaarsiisuudhaaf dalagaa jirani nulleen halkanii guyyaa kasaaraa jalaa ba'uudhaaf dalaguu qabna jechuudha. Halkanii guyyaa nurra dalagaa jiran masaraa keessaa nu baasuudhaaf nulleen halkanii guyyaa masaraa keessa diduudhaaf dalaguu qabna jechuudha. Halkanii guyyaa olola nurra walafaan deebisanii ummata keenya hongeessuudhaaf deemanii jechuudha. Halkanii guyyaa diduu qabdaa jechuudha. Taraa isin jaa Rabbi jechaan isin jaaladha sheer godha nagayaan naa tura.